Yooyaa akkam jirtu hordoftoota sagantaa miidiyaa FNM oduuwwan gaggabaaboo har'aa qabadhee isinii dhiyaadhee jira. Oduu waliin kan si waliin turu ani Taaddasa Lammaati. Sagantaan kun akka isin bira ga'u like, share, subscribe gochuun dagatina akkasumas firoottaa fi maatii keessanitti dabarsaa nu waliin tura. Lammii Ruwaandaa ajjechaa namoota 2,000 himatame qabameera. Duguggaa sanyii Ruwaandaa bara 1994tti raawwatameen namoota himatamaniin gurmoo otoo hin qabamin hafan keessaa tokko Afrikaa Kibbaatti qabamu jechuun abbootiin alangaa United Nations himan. Fulaajiins Kashaamiin Afrikaa Kibbaa iddoo Parl jedhamutti gaafa roobii qabamuusaa dhadhachi UN dhimma shakkamtootaa duguggaa sanyii Ruwaandaa qabate hime. Kashaamiin bara 2001 ture ajjechaa dhiirota dubartoota fi daa'imman sanyii warra Tursii 2,000 Bataskaana Kaatolikii keessatti awwaalamaniin himatame. Duguggaa sanyii Ruwaandaa warra Tursii 800 fi warra Huutuu muraasaan ajjeefamaniiru. Dhaddachi International Residual Mechanism for Criminal Tribunals Heeg jiru ibsa baaseen Fulaajiins Kashaamiin yakka duguggaa sanyii namoota addunyaan barbaadaman keessaa isa tokko jedheera. Opereeshinii biyyoota baay'ee hirmaachiseen nama maqaa fi waraqaa eenyummaa sobaa garaagaraa fayyadamee ture kan qabamu danda'ameera. Akka himannaan isaan agarsiisutti namni kun ebela 15 bara 1994 buqqaatota Bataksaana Nyaangiin Keviyoomu keessatti argaman keessaa dhokatanii turan ajjeesuu fi ajjechaa isaanii karoorsuu fi irratti kallattiidhaan kan hirmaatedha. Booda reeffa namoota kanneenii jimlaan awwaale. Dhaddachi mootummoota gamtoomanii ICTR dhimma ajjechaa kana qo'atu kan Taanzaaniyaa jiru hooggantoota muummee 60 duguggaa sanyii kanarratti hirmaatan adabamsiiseera. Lubbuun Bataksaana Ateensi Sorraambaa bara 2008tti hidhaan umurii guutuun adabameera. Bara 2015 ICTR hojii isaa dhaabee dhimmoota hafan biroo immoo IMCT eegee jirutti dabarsee jira. Gaazexaan bariisaa Dr. Mahadii Ahmad Muddee yookiin abbaa bariisaa fi jaalleewwansaa Baarotumsaa fi obboleen Coolataa waliin ta'uun ayyaana waggaa tokkoffaa aangoo qabachuu mootummaa Dargii sababeeffachuudhaan fulbaana 2 bara 1968 afaan Oromootiin qopheeffamu eegale. Wayita sana gaazexaan bariisaa yeroo jalqabaatiif fuulawwan 4 jechuunis hambaa koppii 20,000 maxxanfamee bahe keessaa 1,000 Tuur Zabanyaaf 1,000 kutaa waraanaa Arfaffaa Finfinnee naannawaa Laga Harreetti argamuuf 1,000 poolisiif akkasumas hambaa 1,000 immoo humna qilleensaa Bishoofitti argamuuf hambaa 1,000 immoo humna galaanaa Mitswaatti qonnaan bultoota Oromootiif tolaan raabsameera. Kanneen hafan immoo obboleen Coolataa addabaabayii Masqalaatti gaazexaa bariisaa yeroo jalqabaatiin maxxanfame saantima 10 gurguruu isaa kan seenan ibsu. Gaazexaan kun maxxansa jalqabeetiin barreeffamatu mata dureewwan kanneen akka ayyaana guddaa bilisummaa, yeroo hanqinaa fi horii abbaaf deebi'u, yaa qottuu gammadii jedhuu fi boowwan duraanii dursa dubbii, ijoo dubbii, boo dubartootaa jedhamuun jalatti torbaniin maxxanfamaa ture. Barreeffamoota adda addaatiin bara gaazexechi hundeeffamerraa eegalee barreeffamaa ture torbaniin kan ibsamu ta'uusaa gaazexaa bariisaarraa kan argame seenaan gaazexaa bariisaa ni hima. Godina Shawaa Lixaa bulchiinsa aanaa Amboo dargaggoonni waldaan gurmaa'an 260 fi lafa qonnaa hektaara 200 kenne. Aanaa Amboo dargaggoota misoomaa qonna irratti bal'inaan hirmaachuus oomishtummaa dabaluuf dargaggoonni waldaa himaaxaan 13 gurmaa'aniif 260 lafa qonnaa hektaara 200 ganda ilaamuuf jillaanitti kennuun qophii qonnaa gannaa eegalchiisaniiru. Dargaggoonni kunneen tiraaktaroota 6 yuuneenii irraa kireeffachuun qotuu kan eegalan yoo ta'u, deeggarsi isaaniif kennamu cinaatti maallaqni galtee qonnaaf isaanii barbaachisu baankii Siinqeerraa liqiin akka isaaniif mijaa'u
himameera. Dargaggoonni kunis sanyii xaa'oo fi baay'istuu irratti kan hojjetan yoo ta'u, waggoota 3 dhufan keessatti hojjetanii gara abbaa qabeenyaatti akka jijjiiramaniif deeggarsi barbaachisaa ni tumsina jedhan bulchaan aanaa Amboo obbo Gizaw Tolaa. Bulchaa godina Shawaa Lixaa obbo Didhaa Guddataa dameen qonnaa dargaggootaaf madda carraa hojii akka ta'uuf hojjetamaa jiraachuusaa himanii dargaggoonni cimanii hojjechuun of jijjiiruun akka qaban dhaamsa isaanii dabarsanii jiru. Koomishiniin Turizimii Oromiyaa qooda fudhattoota waliin ta'uun akkaataa qabeenya uumamaa godina Iluu Baaboor misoomuu danda'amu irratti hojjechaa jiraachuusaa beeksiseera. Koomishiniin dhaabbata Faarma Afrikaa Yuunivarsiitii Mattuu fi bulchiinsa godina Iluu Baaboor waliin ta'uun misooma Ikooturizimii godinichaatti qorannoowwan garaagaraa geggeessaa jiraachuusaa himeera. Marii Ikooturizimii godinichaa misoomuu irratti xiyyeeffate qooda fudhattoota waliin Finfinneetti taa'amaa jira. Marii kanarratti Ministeera Deetaa Ministeera Turizimii Silashii Girmaa, hoogganaan Biiroo Investimentii fi Indaastirii Oromiyaa obbo Ahmad Idris, Koomishinara Itti Aanaa Koomishinii Turizimii Oromiyaa obbo Naggaa Wadaajoo dabalatee hooggansi godina Iluu Baaboor fi keessummoonni garaagaraa argamaniiru. Koomishinar Itti Aanaa Koomishiinarii Turizimii Oromiyaa obbo Naggaa Wadaajoo godinichi qabeenya uumamaa hawwata ta'anii fi qabeenya xabboo godinichaa misoomsuuf xiyyeeffannoon hojjetamaa jiraachuusaan himanii qindeessaan sagantaa Faarma Afrikaa Dr. Guddina Laggasaa godinni Iluu Baaboor godina qabeenya uumamaa hedduu of keessaa qabuu fi hawaasa aadaa fi duudhaa mataasaa qabuudha. Ta'us godinichi hanga ammaatitti hin misoomne jedhanii jiru. Egaa hordoftoota sagantaa miidiyaa FNM oduuwwan gaggabaaboo har'aaf qabanne asirratti goolabnee jirra. Sagantaa biraatiin hamma walitti deebinutti nagaan turaa isiniin jenna. Nagaa ta'a.